Guyyaan sadii qofti kan hafe ayyaanni damaraa bara 2018 waldaan duukaa bu'ootaa waamicha dhiyeesse. Waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuu muummee sirna kabaja ayyaana masqalaa yookaan gubaa damaraa addabaabayii masqalaa irratti taasifamu irratti bifa miidhagaan hirmaachuuf qophii xumurreerraa jedhe. Miseensonni keenya wiirtuulee magaalaa Shagar irra jiranis nu waliin sirna kana miidhagsuuf shaakala faaruu erga eegalanii bubbulaniiru jedhe. Akkuma kanaan dura baranasii warabiin kutaa faaruu waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu muummeen addabaabayii masqalaatti ni dhiyaata. Dabareenuu qabameenis waltajjii abboonni phaaphaasota mana kiristaanaa keenya aangawaan mootummaa fi keessummoonni kabajaa argaman duratti faaruu ni dhiyeessina. Maarree isinis kiristaanonni magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee jiraattan koottaa waliin taanee waaqayyoon faaruu fi ililleen galateeffannaa jedhani. Guyyaa gaafaa 16 Duwwaa 1 2018 ganamaa sa'aatii 3 wal argaan keenya waajjira muummee waldaa duukaa bu'ootaa kiiloo 5 gamoo Almiirraa jirutti jedhani. Ogeessi kaameeraa Abenezer yookaan Tasfaa Istiidiyoon ayyaana damaraa bara 2018 waldaa duukaa bu'ootaa dirree masqalaatti akkuma barame argamuun akka tajaajilu waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuu muummee ibsee jira. Obboleessi keenya Abenezer yookaan Tasfaa Istiidiyoon meeshaaleen inni ittiin tajaajilu ji'oota lamaan darban hattootaan jalaa saabamus amma meeshaalee hundumaa guuttachuudhaan kiristaanonni gama viidiyootiin tajaajilamuu barbaadan hundumti keessanuu koottaa isinan tajaajilaa jechuu irratti argama.